maaliif jibba waan sadeen kana alatti waan guddaadhaa jira wanni jechi an Oromoodha jedhu kun wanni isaan dallansiisuuf beeki an Somaalee dhoogaa kaallichi jee guddaa hin janiitu matti dhiisanii hajaarraan qabani anyuwaa hoggaa jee hajaarraan qaban Oromoo hoggaa jee wanni isaan lolaniif jira jechuudha namni tokko eenyummaa isaatitti Oromummaa isaatitti osoon qaanfanne osoon saalfanne osoon sodaanne osoon shakkine ani ana gaafa je'ee saba isaatitti aantoo isaa mul'ifate dubbii eegale maal jechuu namni ifitti hin qaanfanne namni ifi boonu dura itti aanee maal godha saba boonu saba guddaadha jaarutti tarkaanfate jechuu firaa fi alagaadha addaan baafachuu eegala jechuu tiyyaa fi tasaaniiti addaan baafachuu eegala jechuu gaafas namni sun dammaquudha eegala jechuu gaafa namni sun dammaqe gaafa namni sun dammaqe haqa fi barbaaddate jechuu gaafa haqa fi barbaaddate dhara isaanii bara jechuu gaafa dhara isaanii bare mirga isaa deeffachuudhaaf falmata jechuu Iam Oromo first wanni jiru ani Oromoo wanni jiru waa lama keessaa qaba tokkoffaan gaafii eenyummaati eenyummaan nuti qabnu teenya tasaba keenyaati bareedduudha bal'oodha nuuf ni geessi teessa wanni ergifannuuf hin jirru kan irra feetanillee ifirraa baafannee darbinee jechaadha jechuudha. Kalammata gaafii loyalitiiti amanamummaati. One is identity. I want you to understand this. The second is loyalty. Namni eega ifitti amanee ifin boone booda saba fiititti amanama jechuudha. Haqa saba fiitiif falmata jechuudha. Kanaaf Iam Oromo first afaanii rabbi na baasisan garagganna deebisuudha gattumu jiranii. Doobbi matanaahu dullatu matana qoqqooybineeti akka nuuf taatutti akka isinii taatutti tolchina jeetiin amata 4 hailee fidaati as namni Oromoo hanga kiyya jara kana wajjin dalaga hin jiru hedduun leenjisees wanni itti wallolle isaan abo Oromummaa tana firraa baasi taaddasaa birruufaan edama ofaan sirraa mulqansan ifi gaddeebisii jedhan lakkiin jeen jarriinuu firraa mulqe an qul bilisummaaniin dhaladhe wanni gabrummaa deebi'uuf hin jiruudha wanni odhamne san waa jechuudha. Kanaaf reefu akkaan jeetti waan sadeen san keessa takka irratti akka hedduu fuulleeffattaniin barbaada. Arra warri wayyaaneedhaa akka fedhanitti nama keenya dachirra buqqaasan. Mana hidhaa keessatti Oromoo fi jarri bika adda addaatti qabamu. Oromoo nama 25,000 oliin mana hidhaa jira. Amaari nama 37. Dhiiroo nuutu mana hidhaa jaalatamu mana hidhaatiin nu jaalata. Wanni akkana nama hidhaniif warri angorra jiru warri akkana nu miidhuuf warri nuti firraa darbinee gabbuufneef lafuma jirurraa ollaalee kan tuffatuuf waatu jira. Wanni jiru maali? Ni laaffanne. Arba miilli cabe taane. Qilleenseef jidduu na'inne. Wal qoqqoonne. Yeroo hunda wanni nuti isaan biroo gadhayne Oromoo erabamu. Wal birattis Oromoon bu'aan qabdu. Jarri nu tuffate nu se'ate hanga silaa nu sodaatan sanis dhiisanii nurratti ol yaa'uuf deeman jechuudha. Kana wanni deeffannuun wanni firraa deebifnuun tokko ta'uudhaan takka tokkummaan kophatti bu'aan qabdu tokkummaa dalaga irratti jaaramte yoo qabaanne akkuma reefu gurbaan jeetti miidiyaa jabaa waraana jabaa hayyuu jabaa kaa'imman jabaa yoo qabaanne Oromummaan kun ittiin boonan taate tokko kanuma nu keessaa kanaatu achiin dheessine lama isaanumaatu ijaamtuudhaan nu laalle jechuudha. Kanaaf akka jabaan nuun barbaada.